Amma oduun gidduu kana deemaa jiru waa'ee Sayidooti kaleessaa kaasee jechuudha. Sayidoon xalafamee jechuudha. Reebichaanii jaarsaa fi jaartii dargaggoon osoo hin hafin jechuudha qabanii gara manaatti ukkaamsanii fudhatanii galanii jechuudha. Argitanii jirtu viidiyoo isaa jechuudha. Irraan hojjedha dheetanii biizii ta'eetan dhiise malee jechuudha. Hundaafuu Sayidoon hin xalafamee jetteessuma yaan immoo guyyaa har'aa kana maraachaa jirti. Akkamittiin itu yeroo ammaa kana dhiiratu xalafee nama galcha malee dhiiratu nama buta malee dhiiratu dhaltuu buta jennaan miilli mataa hooqee jette miilla mataa hooqee amma intaloonii malatti malteetu siistemiidhaan kottu jetteen Sayidoodhaan ofitti waamtee dargaggootti yaaftee namoota ollaa firaseetti yaaftee inni kaanaa hiitu malee jetteeni akkamittiin dhaltuun akkas gooti akkamittiin dhaltuun dhiira akkana gooti jetteetu dubbachaa turte jechuudha. Warri dhageessaniitu warroonni hin dhageenye immoo dhaqaa yuutuubii Sumayyaa daawwadhaa isiniin jedha. Egaan Sumayyaan dhugaashee jettee mucayyoon dirqiidhaanitu na fuuta malee ittiin gahaadha. Mucaati miti reessattan bira ga'ee jechaanii ture. Sayidoon isa argitanii jirtu. Aniin xunne eessattan bira ga'ee jechaanii ture. Lubbuudha waan ta'eef lubbuun akkas nama gooti. Maaliif itti dachaafte waan ta'eef siistemiidhaan inni egaa daquu dideennaan siistema kanaan abshaalummaa difti qoonxaa dhimmisee bishaan hambisaadhaan ni sila. Abshaalummaan dubartii egaa isinummaan iyyuu hin beektu. Dhiirri kun gowwaadha beektaa mala caalti. Dubartiin mala caalti. Sababii kanaatitu goomsitee fuutee jechuudha. Maa dirqiidhaan fuudhaa Sayidoon? Dirqiidhaan fuudhaa mucaarraa godhate. Yoo jaallate malee dirqiidhaan maanni gaa? Aanni mucaa namna goote waan ta'eef humnaan inni kaa godhatan amma kun dirqiidhaan fuudhan kun amma dhiira fuuchuu jechuun nawriidhas deebi'aas immoo jechuun ni ulfaa ture ciqiciqiidha. Har'as boris ciqiciqiidha amma seen hiitee keessi immoo hin deema. Akkamittiin itu mucayyoon iyyuu kana yaadde dirqiidhaan ni kaana goradhu malee jettee immoo ni kaa godhatanii ni kaa godhachuutu faashiniidha moo intaloon iyyuu sammuu qabdi ta'e sammuu qabdu ta'e rabbaa beeku dhugaa rabbii baay'ee tokko nama dhiba maaliif jennaani intalli dhiiraa tokko kabaja qabdi ulfina qabdi warrumti dhiiraatti naannee Sayidootti naannee jechuudha. Waan barbaadisii goona maal akkasii goonu feetaa jedhanii Sayidootti naanna'anii maali? Dirqiidhaan fuudhaa guyyaa tokko wajjin hin ciisee mucaan garaatti dhaphede intini wannedha maan namni goggora tasa yoona machaa'ee zalgii wayii keessa dhaqeetu wannoo jedhe malee mucaanii maal tasa harkaa baate malee jechuudha miliqa harkaa miliqe malee jechuudha. Maal jechuudha inni isheen dirqiidhaan na fuudhe jettuun dirqiidhaan na fuudhe dirqiidhaan akkana godhee maal jechuudha inni hin danda'ama wanta akkasii safuudha abbaa koo. Rabbi nama oolchuun dhaabayyuu jechuudha. Waan akkasii dhaltuu irraan eegamu maqaa nama balleessite ofiyyuu sila'u maqaan badduudha ofii amma immoo itti immoo maqaa nama balleessite dhugaa rabbi maashee isheenii salphattuun hin qaanfattu amma isheen dhugaa karootti yaafte. Zagaa Sumayyaan irraa dubbachaa jirti akkuma viidiyoo Sumayyaa argitan Sumayyaan iyyuu hin qaanfattee kunoo maddii qabattee ta'aa turte Sumayyaan viidiyoo isaa fiddee reaakshinii irraa hojjechaa turte jechuun baay'ee tokko ulfaata. Dhugaa baay'ee tokko ulfaate isheen hin dinqisiifatte. Isin hin dinqisiifanne ayini durbii dhiira dirqiidhaan na fuudhe jettu maayiniin eessatti ba'ee sayyoo jaanan cabee maanne isaa ba'ee inni maan nan du'e hin jaallatin dirqiidhaan fuudhuun wanni akkoodaa dhugaa dhiirumti nama gaafatu dubartiimti dhiira hin gaafatin dhugaa dhiirumti nama gaafatu dubartiimti nama hin gaafatin dhugaa waaqa maaliif jennaani. Baay'ee ulfaata baay'ee jechuudha baay'ee ulfaata baay'ee tokko cimaa jechuudha kanaaf jennaan rakkisaadha itti jaartiin bantii gambisaa jedhanii kunoo Sumayyaan akkanatti dheekkamaa lolaa jirti anuu akka san godha ka'een akka itti Sayidoo xalafaan wette ati dhugaa kabaja qabdaa dhiisumay. Otu barbaadde waan fedhe godhuu dandeessa turte kabaja qabdaa dhiiftee ulfina qabdaa ulfina qabeettiidha kabaja qabeettiidha simboo qabeettiidha dhiisatti wanta akkasii sirraan bareedu kabaja ofitti godhii akkuma kabajaan ta'aa jirtu akkuma sila ulfinaan taa'utti jirtu ammallee ulfina kee eeggadhuuti kabaja kee eeggadhuuti taa'e malee maatii dhiira xalaftu isheenuu salphattee kunoo namatti dachaaftee mucaa gamasii gama nama daddarbatanii dhugaa rabbiin isiniin jira maaloo hin daddarbatanii mucaan amma waan irra jiru namni hin beeku beektanii inni hidhameera ni kaayee hidhatee galee
Abbaa inni dhaka ni kama Indu'a ijaarratti nu qottoodhaa fi nambaree qottoo qara qabuuf dullaa inni kaan immoo qottoo qaratti baatee jira. Nama isuyyuu hin jiru mucaa kana dhugaan godda'u. Baay'ee godda'u dhugaa rabbi. Inni ulfaata dhugaan isiniin jedha. Rabbumti laaffisee fi wannoo jedhu malee baay'ee tokko ulfaata. Akkasii oduu baay'eellee hin odeessu. YouTube kana subscribe godhaa, like illee godhaa isiniin jechuun barbaada. Asirratti viidiyoo tokko isinii fidee gadhiisaa. Akkasumas immoo viidiyoo adda addaa waan isin barbaaddan asirratti dubbachuu nan danda'a. Warrooti garasittis na beektan asittis na beektu waan ta'eef YouTube kun tokkuma waan ta'eef asinillee na hordofuu dandeessu. Garuu mata dureen irratti hojjedhuu fi viidiyoon irratti hojjedhu gara jechuudha. Viidiyoo isa tokko irratti hojjedhe asirratti hojjedhu, viidiyoo isa tokko irratti gadhiisi asirratti fidee gadhiisu. Hundumtiyyuu ajandaa mataa isaatii yookaan immoo mata duree of danda'e qabaa jechuudha. Kanaafuu jennaani waan achirraa argattan asii argachuu dhiisuu dandeessu. Waan achirraa argattan immoo waan achi hin arganne immoo asii argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf jennaani jireenyi kanumaa warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis immoo baga guyyaa har'aatiin isin geessiniin jedha. Ramadaanni dhufaa jira. Akkasumas immoo ijoolleen kiristaanaa tsooma kaleessamu yoomi kaleessa dafnoomti hojjaa dura kaleessa qabdanii jirtu. Baga itti isiniin ga'ee kan keenya immoo borii arbii ittiin kaane yookaan kamisa ittiin kaanaadhaan waan isaan beeku viidiyoo amarraa hordofa malee olumaa gadda'uu jechuudha. Murtaa'an hin jiru. Saniif inshaallahitii rabbiin hunda keessaniyyuu haa gargaaru. Rabbiin hunda keessaniyyuu haa milkeessu. Warroota mana madaamii keessa jirtanis warroota bakkee jirtanis hunda keessaniyyuu rabbiin bagatti isin ga'e isiniin jedha. Akkasuma nama keerii dalagatu ji'a ramadaana kana waan gaarii hojjetu waan bareedaa hojjetu itti milkaa'ee tsoommanni keessan qeebalamu sinaa taasisu isiniin jechuun barbaada. Akkasi kaa oduu isinitti odeessaan oolu oduun baay'atteef maaliin taatudha baay'atteef waan taatudha mammaaksa Oromoo tokko narkaa baddee dhiifama isiniin jechuun barbaada. Kanaaf egaa hunduma keessaniyyuu rabbiin isin haa jabeessu, rabbiin isin haa gargaaru. Warra hawwii biyya galuu qabdan immoo rabbiin nagaan isin haa gaashu isiniin jedha. Waan hundumaa irrattiyyuu rabbiin isin haa milkeessu, milkaa'aa horaa dagaagaan isiniin jedha. Akkasii viidiyoo baay'ee isinitti hin dheeressu waan dhaggeeffattaniif immoo guddaa tokko galatoomaa isiniin jedha. Warroonni viidiyoo sumayyaan daawwannes dhaqaa daawwadhaa. Warroonni sasaayidoon kaleessa intaloon qabattes dhaqxanii ilaalaa isiniin jedha. Ani ilaaleen jira garuu irraa hojjechuudhaaf biizii ta'e malee kanattiin irraan hojjenne malee silaa irraa hojjedha ture. Akkasii kabajamtootaaf daawwattoota keenya waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa. Bye bye.